baandaa fi keettoo fi gantuu nu keessaa yaatee diinota keenyaaf diinota saba keenyaatiif keettoo taatee nu keessa galtee hojjechuu barbaadduuf karri keenya cufaadha. Uummanni keenya harka wal qabatee tokkummaadhaan dhaabbatee kaayyoowwan sadan dinagdeedhaan barnootaaf teekinooloojiidhaan sirna cimaadhaan dorgomaa ta'uudhaaf hoogganaa isaa jala bu'ee cimee kan hojjetuu fi jijjiirama amma jalqabe kana sadarkaa barbaadamutti kan jijjiiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Qe'ee diinaa dhaabbatanii Oromoo irratti diina waliin shira xaxuun kun gaaffii uummata Oromoo hin deebisu jechaadha. Golli Oromiyaa akka tasgabbaa'uudhaaf Oromoon wal mari'atee mariif marabbaadhaan hanqinaalee jiran wal mari'achaa dhaawataan hiikaa deemuu wayya malee diina faana hiriiruudhaan qe'een Oromoo dacheen Oromiyaa kun akka goolamuuf nageenya akka dhibuuf Oromoon rakkoo kanaan dura rakkoo walxaxaa kanaan dura keessa ture sanatti akka deebi'uudhaaf sochiin keessumaatii namoonni siyaasa beekna baranneerra jedhan taasisaa jiran gonkumaa dogoggora akka ta'edha jechuudha kanan kaasuu barbaadu. Abira wajjin wal deeggaree uummata irratti ka'uun ganaa qabsoo lammataatiif jilbeeffachiisuu jechuun aarsaa lammaffaa saba keenya kaffalchiisuudha waan deemuuf akka yaada kootti yookiin akka ilaalcha kootti qabsoo lammaffaa yerootti uummata keenya gatii baasisu aarsaa kaffalchiisu duubatti deebisuu otoo hin taane isa qabatan of harkatti qabatanii isa hin argamneef immoo ilaaf laamin ta'anii yerootti furatanidha waan ta'eef. Qabsoon uummata Oromoo kun daandii gaariirra jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akka dargaggeessa tokkotti daandii isaa maluurra qabatee jira. Hin jalqabne malee hin xumurre. Kun isa jalqabaati hin xumurre. Qabsoo jalqabaa kan immoo kan xumuru nu machu. Dhugaa dubbachuudhaaf siyaasa Oromootu sirreeffata. Siyaasa Oromoon kan sirreeffatu immoo keessotti amaneeti. Keessotti amanee ta'uu qaba. Yeroo ammaa kana kabajamoo pirezidaantii muummee naannoo keenya Obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee irratti waamichaa fi ergaa isaan dabarsan ergaa baay'ee guddaadha. Biyya kana keessatti mariin marabbaan biyya bulchina. Mariin marabbaan rakkoo keenya hiikanna. Mariin marabbaan biyya kana bulchina kan jedhamee deebiin deebi'ame sun sirriidha jechuudha. Kabiraan siyaasni nuti hordofnu faayidaa uummata keenyaa tuqa yoo ta'e kun Oromummaa osoo hin taane borsaa ofii guuttachuudhaaf dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf akkuma kaleessa dheengaddaa qabsoo dhiigaaf lafeen finne nuti dafqa keenyaan utumna jennee dhaadannu dhiiga keenya dhangalaasuudhaaf gocha godhamu malee gocha aarsaa uummanni Oromoo kaffaleessa sana gocha eegsisu akka hin taane laalee jira. Waamichi isaan caffee irrattis taasisan sun dhugaa dubbachuudhaaf akka jiraata tokkotti kan nama boonsu nutis kan itti gamman ta'us kan qabu jechuudha. Ejjennoo sun dhugaa dubbachuudhaaf akka jiraata bulchiinsa magaalaa Amboo tokkotti ejjennoo sirrii waamicha sirrii akka ta'e ani amanaa jechuudha.